لا جوا غرغد هنگنو تقاليم بيخن سيغلي متمسي ادسي فجاه الف جراچ وربنا دير متد دسدوس سيغلي هنا بسطو جان جمع كايسلين يا منمتي يعني ناني بسغوفتاكو ناني بسغو oduu ammeeti obbo Taayyee Danda'aa Areddoti kanaan dura guyyaa kaleessaa hidhaa baheetiniin qaama hin beekamnee fi maaksiin haguugamaniin fudhatamanii jiranii kan jedhu jechuudha. Miidiyaaleen adda addaa gabaasaa turan jechuudha. Jawaar Muhammad illee waan kanarratti barreessee ture. Amma obbo Taayyee Danda'aa jechuudha mana hidhaatii bahee maatii isaa wajjin walitti makamee jira. Breaking news kuni oduu jabduudha jechuudha. Waan gaariidha namni hidhamee hiikamuun kaleessa waan barbaadillee haa ta'u komii qabaachuu dandeenya. Taayyee irraa kaleessa komii bal'aa irraa qabna akka Oromootti jechuudha. Keessattuu haalli inni itti qeerrooti duulaa ture irratti haalli inni qeerroo irratti duulchisaa ture irratti komii guddaa qabna. Garuu namni Oromoo kamuyyuu hidhamee yoo hidhaa bahee koongiraa jennaanii koongiraa jenneerra. Kan biraa immoo viidiyoo kana dhageeffadhaa. Namicha akka gaafa tokko gamanaa namichi qilleensa kana jechuudha. Namichi qilleensa kana gaafa barbaadu bilisiginnaa, gaafa barbaadu abaa'oo, gaafa barbaadu kaafaa'oo waan isaa namicha namaan galle kana namni baay'een jala fiigee hordofa. Mee dhageeffadhaa dura viidiyoo isaa dhageeffannee walitti deebina. Hoguma imama maratti akkasi gulula ol deebiftee deemtu yaashanii dhumatee beekee bar. Gaafuma dura iyyituun dhumatee siimee bara. Sirna Minilikiin lolaa turte. Ati diyaaspoora moo paartii mormituuti? Diyaaspooruma kunoo bilisiginnaan ittiif dhaaduu jecha. Baruggiinni oofee waan nama daawwachiisu sanati waan bireeddu si garsiisu jira barsittiif dhaadu jira. Nolaan mana akkanaa qabna paarkii kanaatiin jaarranne maarree bar nuttiif dhaadu jira. Nuka Ameerika irraa dhaqe kanatti paarkii garsiisa. Sigale namni abbaa hin beekne yaa abbaa maarree jaa maarriga namni abbaa hin beekne namni bahara hin beekne bishaan abbaa namni abbaa hin beekne maaliin bahara jaajansa. Sigale paarkiin inni garsiisu sun bakkaan nama dhaabbadhu kana osoo kaameraa achi qabe wallahi dachaa meeqatti deebite laa bakkiin ummaan nama dhaabbadhu. Inni diyaaspoora sana garsiisa moo paarkii kana ijaarre. Amma sanyii faatti sun waan guddaa dhaga. Maaliif nuti kanumatti gaa nundi sanjenneetuma wayi waan ajaa'ibaa gootan jenna malee urri diiwaan kana ni beekne. Maaliif qotee bulaa gowwaa gurguddaa hanga nuti qaaliin beekan sigale ummatumas adda si facaasan. Atini marattee gowwaa biratti waan hin taane baay'ee namni kasaan jiru kun addunyaa guutuu bulchaa jettaani. Ameerikaanoo paarkii kanaan qabdu. Jaan akka dhufanii si bira ta'anii geetti kas jette. Sigale maaliif jiraachuu barbaadna deeru. Gowwaa afaan dubbattee gowwaan hanga ati qaaliidhaan beeku matadda si dhoosa sigale. Saniifuu paarkii san daawwata. Amma isaan bira waan guutuu calaqi bilici Christmas laayitii tana. Doolaara lama biteeti hoggii xiqqoo dukkanaa'ee qaallitti adaanii tana dawwalee namitti hin ibsitu jaan jamma kaayisilleen iyyaamu namitti yaani. Naan ibsa gooftaako jettee kan lafarra ceetii jansi gale. Ni ibsiti gaarii. Footoo kaasanii faarsee bulaa kanatti tun Dubaay sitti hin fakkaatin. Tun New York sitti hin fakkaatin. Finfinnee handhuura Oromiyaa ajaa'iba maayedha. Hoggii ano tun Dubaay sitti hin fakkaatin. Tun maarree sitti hin fakkaatin. Hoggii isaan jaan anduru dhuma beeka waan isaan jechuu deeman sii gale. Anduru dhuma sii beeka. Nuti bar ifa akka Dubaay hin barbaannu ekonomii akka Dubaay barbaanna uummata saniif. Diyaaspoora. Ifa akka New York hin barbaannu ekonomii jireenyi uummata akka New York akka uummata New York kanatti irraa jijjiirametti Itoophiyaa irraa isaa jijjiiramu barbaadu. Faayidaa biyyaa ture. Sigale. Okay. Faayidaa barbaadaa ture faayidaa jecha qilee inni fottoo isin hin jiru. Ibin haga Jawaariin farratti duulu
faayidaaf jedhee jechuudha. Haa faayidaa erganii fi barbaade gaafsanitti. Gaafa faayidaa dhabee jedhu as garagaleetumaanii Dr. Abiy shayxana godhe jechuudha. Shayxana homaafuun tolu sanyii akkasiiti sanyii akkanaati wanni inni hin jedhin takkallee hin jiru. Kaleessa woboo shayxaana jedhee itti iyyaa irratti duulaa ture jechuudha. Har'a nama woboo deeggaru fakkaatti sanyii qeeqaa jira jechuudha. Mee namni kun baargarii nyaataa jireenya gaarii jiraataa waraana osoo hin beekin waan waraanni nama godhu osoo hin beekin hamilee kamiin jaarsanyii qeequu danda'a. Inni waan maal ta'e warri as jiru haa ol qeequ, warri horii hojjete haa ol qeequ, warri hojii keessa jiru haa ol qeequ. Maal beekaa waan maal ta'eef qeeqa. Oromoon nama akkanaa kana fa'a jala yaanaa jechuudha. Silaa akka Oromootitti nama akkanaa kana adaba itti bituu qabu eenyuun ture nuyi mataa kenna ture jechuudha. Nama akkanaa kana fa'aa beekamtii kennine achii kaanee maal jennaa waan ta'an dalagna. Godina barbaade haa dhalatu. Wallaala nama Oromoo addaan quudu, nama Oromoo addaan qoodu, nama nageenyi akka buune barbaadu silaa maal gochuu qabna irratti duuduu qabna jechuudha. Akka waan inni waan gaarii jedhee fi waan gaarii godhetti immoo hin faarsina miidiyaa kanarraas finneeti. Warra miidiyaa irratti faarsu yuutuubii irratti tiiktook irratti warra isa faarsee jala yaa'ee viidiyoo isaa maxxansu nama ajaa'ibaa jechuudha. Kanaaf biyya alaa jiraachuun yoo sammuu hin qabaanne beektaa hiika hin qabaatu. Beekumsi banee sitti hin seenu, beekumsi biyya alaa sun banee sitti hin seenu. Yoo beekumsa teekinooloojii dandeettii sammuu ittiin fudhattu hin qabaanne jechuudha. Yeroo hundaa namarraa faayidaa gaafa faayidaa argattu nama jiru jechi. Gaafa faayidaa namarraa dhabdu immoo gadi buufte faayidaa hin qabaatu jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana dhaabuu qabnaa. Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Nagaa ta'a.